Hello guys, how are you doing? I hope you all are fine. Today I'm going to teach you how to ask for the time, okay? Could you tell me the time please? Malo sa'a nati himu dandesa. Malo sa'a nati himu dandesa. What time is it please? Yaron hammam ta'a. Yaron hammam ta'a. Tell me the time please. Yaron meeqa laata. Yaron meeqa laata. Excuse me, the time please. Ifama sa'an meeqa. Ifama sa'an meeqa. Can you tell me what time is it? Can you tell me what time it is? Malo yeroo natti himta. Malo yeroo natti himta. What time is the time? What is the time? Sa'an meeqa. Sa'an meeqa. Do you know what time is it? Yeroon meeqa akka ta'e beekta? Yeroon meeqa akka ta'e beekta? Do you have the time? Yeroo qabattee jirta? Yeroo qabattee jirta? Could I bother you for the time? Yeroo natti himu sirakkisu laata. Yeroo natti himu sirakkisu laata. What is the time now? Amma yeroon meeqa. Amma yeroon meeqa. Excuse me, can you tell me the correct time? Ifama sa'a ija ishee natti himuu dandeessa. Ifama sa'a ija ishee natti himuu dandeessa. The next one is how to reply about time. For sharp or for exact time. 1 o'clock. Sa'a tokko. 5 o'clock. Sa'a shan. Sa'a shan. 9 o'clock. Sa'a sagal. Sa'a sagal. 12 o'clock. Sa'a kudha lama. Sa'a kudha lama. Moving on for the rest, okay? It is 6:15. Sa'ati ja'af rubi'a. Sa'ati ja'af rubi'a. It is 6:30. Sa'ati ja'af walakka'a. Sa'ati ja'af walakka'a. It is 6:20. Sa'ati ja'af digdama. Sa'ati ja'af digdama. It is 5 minutes to 8. Sa'ati saddeet shan hir'uudha. Sa'ati saddeet shan hir'uudha. Now the last topic is negative responses, okay? I'm sorry, my watch is fast. I'm sorry, my watch is fast. Ifama sa'atiin koo fuuldura keeti. Ifama sa'atiin koo fuuldura keeti. I'm sorry, I have no watch. Ifama sa'atii hin qabu. Ifama sa'atii hin
word is not working properly. Sa'aatiin koo sirnaan hin hojjetu. Sa'aatiin koo sirnaan hin hojjetu. My word is slow. Sa'aatiin koo booddeetti hafa. Sa'aatiin koo booddeetti hafa. My word is broken. Sa'aatiin koo cabeera. Sa'aatiin koo cabeera. Finally, you can say thank you. Galatomi. Galatomi. That's all for today. Thank you and God bless you.